Jaawar Muhammad sigale Keniyaan akka taate qabdee nuu kennu qabdi je'aniiti gartee Ximootiyos dhaqee namicha qaalicha amma Keniyaa bulchuu kana gaafatee jira sigale laal mootummaan barumaan beeku Jaawar Muhammad yoo ajjeeftellee akkuma yaanne Hacaaluu du'ee jira. Hacaaluu Hundeessaa du'ee jira. Daadhii Galaan du'ee jira. Qabrii keessa awwaala keessa si lolu jira diyor. Maala Jaawar Muhammad awwaala keessa si gub. Nama tokko yeroo hunda ajjeesuu caalaa yaadaan caalii ergamii akkamii Ana akkanumaan jechuu ture maduraas shaneeni balleessina aabaa'ooni balleessinaa dura yaada aabaa'oo caalaa argamaa akkamiin gaafii Oromoo deebisuun gaafii alaabaa deebisuun gaafii afaanii deebisuun gaafii Finfinnee deebisuun amma aangoo harkaa qabdanii sigal yoo kana hunda deebisa harkatte maaliin ummata kakaafte aabaa'oon maaliin ummata yooniif qaala'insa jireenyaa gabbuufte Jaawar ajjeesisiisuuf Jaawar hiisisuuf Jaawar biyya deebisiisuuf adda baay'ata baaftee ministeera Haaji Alaa biyya ollatti ergite diplomaasii fi dhageettii qabduu fi aangoo qabdu fayyadamtee biyyattii ollarra dhiibbaa gootee Jaawar naa deebisi jettee adda ummata rakkiftu ichuma teessee fashaleessuu dandeessa bar osoo waa beeyti osoo rabbiin sammuu qafoo tana keessa waase kaa'e aangoo tee malee waa takkan gartu Rirmaan gookee nyaatu kana hunda zero deebisuuf gaafuma ummata deebiftaa jechuudha. Ummata dhageeffataa jechuudha. Hattoota ummata irra dhagee tarrifte kana kaaftaa jechuudha angorra. Ottu jettee deebisuuf amanamummaa horachuu qabda san ta'uudha. Amma eenyus amanee taa'ee si wajji mari'ata. Warra si wajji mari'ate kam goote? Warra biyya alaa kanaa jaartii kee mana gurguree dalagaa fi dhiisee si bira gale. Akkam gooteeti kunoo biyya alaa tana jechaanii ma dhokatanii mana tattaa'u jiranii nama keessa gabba'uu qaanfatanii afaanii miidiyaa irra baaftee waa hunda haasofsiifte adda asii ministeera Haaji Alaatiin Jaawar Muhammad akkanaa deebisan jettee Keniyaa teessu Finfinnee teessee Jaawar Muhammad taphaa ala godhuu dandeessa bar akkamijjii na gaafadhu gaafuma Oromoo tana deebisne mee alaabuma Oromoo tana alaabaa magaala naannoo Oromiyaa godhi mee Finfinnuma magaala gudditti Oromiyaa godhi gaafii Oromoo deebisi wallaahi warri mormu kun tokko waan himatuun qabu tokko hundi osoo hin jaalanne deebee si faarsaa jechuudha haga ammaa namni hundi sirraawe qaceelisiin jee gaafa buqqisi jee torbaan lamarraan fudhatu Jaawar Muhammad buqqisuu itti beeka injiinara diiggaati laa ukkeerraa kaasa akkatti beeka hanga ummanni madaa'u hanga ummanni laal bilchaatee jechuu jiru liqimsuu qofaa fi dhufaa jechuu anamma duraan si hime amala miisii qaba Jaawarii itti tuquu qofaaf gabbayaa itti tuquu qofaaf gabbayaa jeeti namma dura isin haasa soo saniifuu ministeera keechitti ergitee if qaaniisitee sigale osoo ministeertichi kee xayyaaran kurin osoo ministeertichi kee Naayiroobii dhufuu dhiisi xayyaaran kurin wanni ati jette Jaawar Muhammad bira dhaytee akkana maallaqa kafalanii baay'ata akkanasi godhanii Keniyaan akka qabdee si deebiftu godhu yaaniiti dafii baafadhu jedhameenii jechuudha meetti milkooyteere kute si harkaa qaaniin sun sii nafne namni sun si harkan dhufne wanni ati jette bakka hin geenye yeroo hunda bakka ati wahuma xiqqoo amma bakka faarsee bulanii kaansil goosifneemi hanganam wanni kun gartee dubbeen isaa miidhaa sirna kiyyarraa hangam takka fiddii rabbi xiinxalii jenne kitaaba Jaawar namni gatiitti godhe namni kitaaba Jaawar gatii baase Jaawar caalaa bilziqinnaadha jechuudha. Ummanni waan irraa dhoorkan itti maraata. Kitaaba Jaawar kan duraan akkasi jaalatan san
irraan ammas soogidda fiddeerra birbirsitee fi jechuun maal goote dhoorkite daranuu mi'eessite jechuun uummatatti. Sigale. Amma namni gatii dachaadhaan doolaara sanuu kan gartee kaardileen hin binne kaashii as keessa guurrachuu jira jechuudha. Kaashachi lakkaawweetuma fudhachuudha. Sigale. Kitaabuma jaawar bite jechuun amma girgirii Awurooppaa tana keessa salaama salfi Awurooppaan guutuun akkana godhachaa jirti. Ameerikaan guutuun, Austraaliyaan, Eeshiyaan, Suudi, ardiin tun guutuun akkana godhachaa jirti jechuudha. Kana haqimamatti godhesi wallaala keetii jechuudha. Wallaala keetii. Ati namni Oromoo miitee ati ilma Oromootiimi. Oromoo miite ogiisiin je Oromooti akkamitti miidhagii du'arraadhaa fi daangaa Oromiyaa sarbisiiftee ogiisiin jedhan si galee an ilma Oromooti akkamittiin daangaa saba kiyyaa daangaa lammii tiyyaa akkamittiin sarbisiisa jiiti. Yole daangaa lammii tiyyaa daangaa saba kiyyaa ummata qabsaa'ee as na fide san akkamitti sarbamsiisa jii muyyaalee irraa eegale tulluu guuleediin Harargee mangabaatutti Baaleen Wallaggaan Walloon daangaa Oromiyaa kana qabachiise namni bar waan ati dalayde irratti komachuu jira bar waan ati dalaydeen si qeeqaa jira bar namni si gale waan ati dalaydeen si qeeqaa jira bar ilmi namaa si gale teetii karaa namaa bantee teetii karaa keeyse faarsee bulaan ijaa jechuun gatiin qabu Oromoon tanaa jecha wal dhabdulleen hin jirtu Oromoon tanaa jecha wal loltulleen hin jirtu jechuudha. Eegaa waa'ee Jawaar Mohaammed gada jedhe waamicha uummata Oromootiif. Uummanni Oromoo kun isinmee gaafiin isinii qabu. Baqadhu namni tokko mootummaa wajjin waliin bu'uun aboochi keessaa bahe gaafa taayyee waa barreessu aboo taayyee baqadhu gaafa Jawaar waa barreesse baqadhu gaafa Hangaasaa waa dubbatu baqadhu gaafa Sheek Abbutaa waa dubbatu baqadhu wayi maal taataniis Amaara kana faallaaltaniis Iskandar Naggaa bar Waashingatan DC kana dhufeeti sinqiitti guduunfanii deem loli jedhanii gaara deebisanii bar hayyoota hunda baqadhu way baqadhu ogii jettan eenyu isinii lol maleekaa gabbuusaa lolchiifadhaaga Sheek Abbutaa kaas taa'ee dubbatu kana deem loli jechuun qabdanii jechuudha. Tigree laali fakkeenya irraa fudhadhu sigal Tigree laali fakkeenya irraa fudhadhu Profeesaroota doktoroota hooggantoota gurguddaa jeneraalota dur abbootii qabeenyaa artistoota aktaroota tokko zooni nafin California Los Angeles warri qabna bar Oromoo Jawaar biroo suyyoode arrayo Hacaaluun du'e Jawaar uumne bar sigale taayyee uumne bar sigale Sheek Abbutaa uumne bar warra dhaabbatee likki ittiin jiru kana uumtanii bar hundi yoo dhume kabiroo uumuu qabdaa bar baqadhu wayichi bay way maarrete maaluma saysin jabaadhu si duuba jirra gumaa keeni baafna ayzoosh jettanii gartee akka batti urgeessa arra dhiini batti urgeessaa bar sigale halkanii guyyaa bilziqinaa ciisa dhoorku jira bar batti urgeessaa bar ichi ciisee goota ta'ee goldi daaba ta'ee isaanii lolu jira bar isa wasa haraqa ta'aniiti ajaawanii tortoranii addunyaan guutuun ummanni biyyatti funyaan qabatee isaan bira kutu jira bar reefi batti urgeessaa warqii ta'ee ciisu jira bar arra isaanii lolu jira bar sigale
isin baqad aboo isin haa baqachiisun jiru waan akkanaa dhiisa. Nama tokko gii suuta kararraa maysu miidiyaa irratti afaan hin banin. Suutuma kararraa achi maysi bakka seeftii isaa kaayyadhu itti dhiisi. Eessa akka jiru mootummaan kun haa konfiis ta'u haa maraatu. Iskandar Naggaa eessa akka jiru barbaadanii hin dhabne. Baatii meeqaaf dhabame mee Iskandar hangam takka kan 4 kiiloo shoror keessa way beeytaati. Sigal. Way beeyta hanga inni 4 kiiloo shoror eessa qote namichi. Eessa qote. Sigal. Jaanii guutuun namaa gartee maraatee isin bakka karaa Ameerikaa karaa biroo karaa Keeniyaa dura fiigi. Yoo hayyoonni kun dura ori Baqqalaa Garbaa Ameerikaatti hafuun hagam takka akka bilziqinaa gammachiifte anaa beeka isinummaan beeytan irra. Anaa beeka. Hagam takka akka bilziqinnaan boqonnaa fudhattee rafte. Hagam takka akka bilziqinnaan uf jettee hafuura fudhattee rafte. Namichummaan asii hidhamee nu cinqee addunyaan guutuun ibsa nurra baafte sababa isaatiin baay'anne meeqa nurraa muramee qiyaamaan nu baata'u nichi nurraa hafee miijanii gammadanii sigal. Gammadanii ajaa'ibsiifatanii bagaafe jedhu. Sigalee ajaa'ibsiifatanii isin baqadhuu tan dhiisa. Nama tokko namoonni hangi muraasni wal mari'atee ichiinsa keessa jira laajjaa warmee dhiira siyaasaa isaa ilaalin. Ani bar hojiifin as jira malee gandi kiyya Finfinnee jiraa jee. Hagam takka mooraaliin bilziqinnaa cabte si fakkaata. Ana siin jira malee bar gandi kiyya Finfinnee jira. Ani hojiifin as jira malee niin deddeebi'a. Sigal. Hagam takka namichi keessaa lolu. Namichi keessaa sirna kana dura dhaabbatu mooraaliin itti godhamti jechuudha. Sigal. Baqadhu jecha jiru kana dhiisaa uummanni Oromoo. Dhiisaa kana tofaa gataa. Anaa isiniin jedhe. Waan akkanaa kanatti hin deebina. Itti aansuudhaan bilziqinnaan namoota hedduu sigal biyya alaa tanaa warra hektaara duraan dhoorkatte hunda hektaara kennaafii jirti. Akka gaafii Jawaar Mohaammed irra kaasaniif jecha. Akka uummanni kaasee fakkeessanii walgahii isaa keessa naqanii asiis nam tokko ichis nam tokko bakka namni harka baasee mootummaan kun mootummaa Oromooti. Mootummaan kun ilma keenya. Mootummaan kun maarree keenya. Mee akkamitti Oromoo irratti wanna taati jedhee akka gartee warra walgahii san keessa jiru terrorize sammuu isaanii godhuuf mootummaan namoota ergitee jirti jechuudha diaspora if eeggannoo godha. Miidiyaa irratti illee Jawaar Mohaammed Amaaraan deebisuu deema. Jawaar Mohaammed Amaara akkana godhuu deema. Warra miidiyaa kan isin sabboontoota jettaniin kana halkan namni laal nuti bilziqinnaan tun ni beeyna isin na rifachiiftanii bara Oromoon tun. Nama hunda sigalee halkan maal dalagaa bulaan beeytan guyyaa asumaahi inni isinitti iyyaa olaa jechuudha. Sigalee nama konfiis isin godhu hunda Amaaraa wajjin dabalatte Amaara jechuun lammii teenya bara. Oromiyaa teenya malee Itoophiyaa irratti Amaaraa wajjin walitti dhufnaa bara nundi nu lammii Itoophiyaati. Wal gargaarsifanne Tigreedhaan wal gargaarsifanne sigalee. Sabaa sablammichi keessa jirtu hundaan hayyoonni biyyattii taa'ee biyya tan akkamitti ceesisuu qabna. Akkamitti ceesisuu qabna jedhanii wal mari'achuun badii qaba. Hin qabu jechuudha. Amma Amaaratti isin galchuu deema, fannoo aangoo qabsiisuu deema, maarree aangoo qab. Bar gaafiin sii qaba. Bara Minilik abbaan gadaa rashanamee ni beeka. Dhiirti dhiiraan gudeedamtee ni beekti. Qabeenyi gubatee ni beeka. Bara Amaaraan nu bulcha jennu san. Bara Abiyyi bar qeensiin Oromoo hattuu jedhameeti hidhaa jiraa bar narraa himi qeensi balaa'i. Bar Oromoo guutuu sheekka abbutarraa qabi waan Oromoo jetteef yaamtu qeensi balaa'i hattu jedhamuudhaaf mataan gannu cabee bar. Mee ilmi Oromoo tokko kana mataa Oromoo gaccabsa.
abbaa gadaa guutuu rashananii bara ilma Oromootu gartee bara ilma Oromoo biyya bulchaa Oromoo 4 kiiloo jira sigale Oromoo 4 kiiloo jira ja'anii gartee namni tattaa'u jirutti abbootiin gadaa mee sirna Itoophiyaa durirraa qabi eega Itoophiyaan dhaabbattee fi hanga irratti abbaa gadaa karashaname tokko naafiti bara Abiyyi malee mee qeensi Oromoo kahattu jedhanii qeensi sadarkaa san gahu qeensi Itoophiyaa guutuu hogganu ture sigale qeensi sun salphatuun barnaafisi salphate yaadama barqeensonni Amaaraa kan ati jettu kanarra ilma Oromoo 4 kiiloo jira Amaaraa irraa eeguu qabna jettee ati afaan bantu qeensonni Amaaraa bar kabajaani paaspoortii isaanii kennamee fi kun Ameerikatti kun Kaalifoorniyaa geggeeffamanii qeensi balaa bar filmiin irratti dalagamteeti miskinticha filmiin irratti dalagamtee maallaqa walgahii irraa fuudhanii obboleeyyan kiyya ilmaan kiyya nasbe abbaatee isaanii ta'anii hamtuunatti yaadanii jeeggaraa qulqulluu Oromummaatiin jala deemanii hallayyan namni nayisiise Abiyyi bara Abiyyiiti bara qeensiin Oromoo salphate Oromoo guutuu salphate jechuun qeensi balaa salphate jechuun sheeni tokko salphatu jechuun Oromoo guutuu salphate jechuun siingaloti wanni siyaasaan dalagam siyaasaa jechuun mooraaliin dalagam hangam takka mooraaliin sigale mooraalin Oromoo hangam takka cabte amma Amaarri hundi maal jecha ay qeensi chaattuu jechaa jira kana eenyu jechisiise sirna kana jecheeti ilma abbaa gadaa jetta abbaa gadaa guutuu rashan bara gartee dhiira dhalaa dhiisanii dhiirti gudeedamte bara qabeenyi Oromoo guutuun gubate bara gartee Oromoon guutuun buqqaate bara gartee Prezidaantiin biyyattii ka Oromoon bulchaju Oromorraa maallaqa Oromorraa sassaabame deemee Amaara bira dhaqee Amaaraan ijaaree akka ichi keessa galanii Oromoo ficcisiisan baratti godhee bara waliigaltee hoottu waliif farramna hoottu waliin Oromoo finnaa jedhanii Prezidaantiin biyya sanii qaanii malee taa'ee farramee mallatteessee ichi keessa galchee Oromoo dhiichisiisu jiru bara kana bara Oromooti mee Amaarri yoo dhufe kana caala maal si godhamee naayi amma Oromoo ilma keenya irratti hin duullu Amaaraa wajji Maarree wajji chichi bo Oromoon arra woboo qabaa arra bar marroo dirribaa mucaa yuunivarsiitii sadarkaa sanii barumsa qabuutu sigale kana isi arrabar khaleessa waboon bar ganda barati lolaa olee jalduu lolaa olee sulultaa lolaa olee kanarra dabree fannoon ichi dhufu makkalaakiyaan arra qawwee baadhatu kun gaafa dubbiin jijjiiramte cuftii waboo ta'uu beeytaati kijiba sigale warroottan as teessee miidiyaadhaan kijibdee ummata burjaajeessuu barbaaddu dachii ta'ee deemi fudhu warra rabbi dachiin maraachi dachiin isin haa nyaattu watak bilziqinnaan nuun ta'in bilziqinnaan Taayyee Danda'aatiin ta'in bilziqinnaan Sheekka Abbuutaa Hangaasaa Lammaa Magarsaatiin ta'in isiniif isin taatu nuti sirribbeena waan kana nuuf taati jettanii deemaa gala qabsoon Oromoo abbaan fedhe keessaa galus gaafa nuti keessaa galee deemaatuma turte gaafa sanyiin keessaa galees deemaatuma jirti abbaan fedhe yoo keessaa gale qabsoon tu Jaawar Maammayyoo arra dhiisees numa deemti Jaawar Maamma caljee afaan qabatee ture qabsoon Oromoo dhaabbatte deemuma jirti abbaan fedhe afaan qabatee qabsaawee dhiisee mataasaatii fi malee watakka qabsoon Oromoo laa dhugarra rarraati dhugaan saba kanaa hanga baatu hanga gaafiin ABO'n gaafate sanitti Itoophiyaan deebitee yes jettee gattiisee teebilirra waan ABO'n gaafate san niyaa Oromoo san guututti Itoophiyaan nagaa harkattu hin jirtu